namooti dhukkuba qabatamaa qaama keessan irraa qabdan jaamummaa duudummaa hiita kintaaroti dhibee barbaade kama ta'u lafa jirtanii kaadhaabadhaa. Any form of sickness, be it blindness, be it deafness, be it tumor or any hemorrhoid, be on your feet from wherever you are. Harka lamman gara kottas diriirsaa. Stretch out your two hands as you are standing. Yaa abbaa galanni si haa ga'u. Father, I thank you. Kaleessa akkana dhagaa turte arras waan na dhageessuuf qulqulluu maqaa keetiif galata nan gasha. I bless your holy name for you are about to listen me as you did. Irree fayyisuu kee diriire kanaaf waaqa irratti lafa irratti galanni si haa ga'u. Upon heaven and the earth do you be the glory for your Ijabanamu kanaaf si haa galatu gurra dhaga'uuf si haa galatu. I thank you. I thank you. Infection kalee fayyuuf si haa galatu. Dhibee saayinasii keessaa rukuttu kaansarii HIV rukuttuuf galanni si haa ga'u. Concerning the sinus about to heal. Galanni si haa ga'u. I thank you. Galanni si haa ga'u. I thank you. Galanni si haa ga'u. I thank you. Radi anama sakranda declare arada makronda kronda rada namakrandi alala labori andalabas antardia. Si haa galatu Jesus. Thank you, Lord Jesus. Si haa galatu. Thank you, Lord. Ergamoota fayyinaa gubaa'ee kana keessa galaniif si haa galatu. I thank you for your Presence kee ammatti dhaga'amu. angels and the presence. Harka gara kootti diriire kanarra irreen fayyisuu kee irraa haa bu'u. May your healing power locate Simadhu kana manaa jirtu ajajeera gara keetti. and Simadhu abidda samiirraa abidda bobaa maqaa Yesus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. receive it, this fire from heaven. Simadhu. Receive it. 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 Randa la baradana nama kranda kranda di gloria radana masantardia. Simadhu. Receive it. Kaiddosi dhukku borka tokko. Put that one of your hand wherever you have been feeling pain. Rakkaay. Put one of your hand wherever you have been feeling pain. Harka tokko Waaqayyotti ol kaasa. As you lift up one of your hand to God in heaven. Healed. Tafawasu. Be healed. Fayya. Randa la baradana makronda. Be healed. Fayya. Ren Gooftaa Yesus sitta bu'am. May the healing power of Jesus touch you. Sensi godhi sitta dhagahamuam. May you sense it. Be healed. Fayya. Be healed. Tafawasu. Be healed. Fayya. Garaacha keerraa haxaa'eera. From your stomach, from your hand. Kroonikii garaacha keerra jiru haxaa'eera. That chronic issue over your stomach. Kalee keerraa From your kidney. kaaseera fura jaamummaa ija keerra jiru. I remove out that spirit of Kaaseera fura duutummaa. deafness and blindness. Kintaarotiin gadi ba'ee jiru mureera billaa Gooftaan sirra. I search out that hemorrhoid. Hinqirti hiixa sirra jiru cabalafee. That bone issue. Morma kee rifeensa mataa kee amma qeensa miilla keetti waan si qabe sun si keessaa du'eera dhiiga walichaati. Any form of sickness holding your life. Randa la baradana makranda du'eera si keessaa dhiiga walichaatiin. It is tied out of you. Milikkita kenni afuura Waaqayyoo. Spirit of God gives Milikkita them, kenni afuura Yesus. gives them sign Afuura now. Yesus. Spirit of Jesus. Afuura Yesus. Spirit of Jesus Afuura Yesus. gives them sign now. Afuura Yesus. The Spirit of Jesus Christ. Randa la baradana makranda declari aradana masantardia hola boganamanti araba kranda kranda declaria. Milikkita kenni. Gives them Be sign. healed. Tafawasu. The mighty name of Jesus Christ. Gabaste makago. Be healed. Fayya. Randa la baradana masa. Be healed. Tafawasu. Sitta dhaga'amu. May you sense it. Sitta dhaga'amu. May you sense it. Harki Yesus sitta dhaga'amu.
May you sense the healing hand of the Lord. Kanna dhagaa jirtu amantiin. If you are under my sound by faith, afaan Yesuus ta'een sirratti dubbachaa jira. I am here as an ambassador of Christ. Qodaa dhukkubaa miti ati. You are not the vessel of sickness, Qodaa Yesuus hidhaati. for you are the temple of Christ. Wanti si dhaale si qabe rifeensa mataa maqeensa miillaatti du'eera si keessa. Du'eera. Du'eera. Holding your body. Du'eera. Die. Du'eera. Die now. Du'eera. Die. Du'eera. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Fayyina. Paralabakranda la baradana masya. Radiana masa. Argi fabiya lafa argi. Your sight be restored. Ejjin ilaale gurrin dhageenya dhagayi. Your Dugdin listening hojjenne hojjedhu arkin hojjenne hojjedhu. be restored. Spinal cord ke ikera sammu ke ikera. Lafee ke ike sammu ke ike arka ke ike jireenya ke ike bara ke ike kanamantu. Du'eera saatii kana kaasee. Injiru dhiiga olichaan si keessa. Du'eera. Randa da bara da na masek randa da bara da na mosa. Du'eera. 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 You are free. You are free. You are free. That form of sickness Be is healed. out of you. You are free. You are free. You are free. Bilisa. You are free in the name of Jesus Christ. Taayyee susin bilisa. You are free in the name of Jesus Christ. Ako Taayyee susin bilisa batet. You are free. Ati bilisa Taayyee susin. Siagalatu. Thank you, Lord. Ega olechan. By the power in the blood of the Lamb. Of Kesalala, you are free. You are healed now. Check it out. You are free. Bilisa. Ilala of Kes. Check it out. Kan of Kes adabdan arkarasa. Wave out your hands if you have confirmed it is gone. Namoonni sila fayyitanii fayyina keessan mirkaneeffattan nama shaniif dhugabaatii addaa yoo qabaattan siniin kenna. Namni shan fiigee as abba'u. Those who were healed in the previous prayer time and confirmed your restoration, run to the altar and give us your testimonies. Okay, warra dhufaa dhugaafadha akka. Prophet, a miracle happened to this brother. For the last 10 years, he was suffering from a groan over his stomach. And because of that, even he was feeling difficulty to eat more. But as he was praying for the congregation, he said, I felt unusual power moving down in my body like water. From that instant, he is healed and here with his testimonies. Let us listen to him. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Addaamuu Margaan jedhama. Eessaa dhufte? Asuma magaalaa Naqamteen jiraadha. Asoosarraan dhufee Eshi. abjuunnaa kadhachaa turtani garaa koo kana qabdanii na dhiitaa waggaa 10 fi garaan koo kun gaafa nyaata nyaadhu dhiitii wayii ture iddoo kanarra jechuudha. Handhuura keera. Handhuura koo kanarra Waggaa 10. gaafan baay'ee quufee nyaadhu na dhiiba. Kanaaf jecha na yaadda warra manaa kootti illee ni muddana har'a lafa keessee galtaanaan jettee Waaqayyo akkuma jedhame sila yeroo sin kadhattan na keessaa dileet godhe. Amen. Kanaaf foto Waaqayyoon galateeffadha. Itichi hin jiru am? Hin jiru amma inni na gubus hin jiru itichis hin jiru keessi koo nagaa guddaa qaba. Hallelujah. Say yes. Akka fayyitetti fi barabaraan. Amen. Prophet, again a miracle happened to this brother. Okay. For more than 7 years, he was feeling difficulty to see light. Okay. Even he can see the light of bulb. But now as he was praying for the congregation, he said, I am healed and able to see even these lights in the house. Okay. Let us listen to his testimonies here. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Galatuu Walqixxeen jedhama. Eessaa dhufte? Kanan irraa dhufe magaalaa Koloboo godina addaa naannaa Finfinnee. Eshi. Kan Waaqayyo irraa na fayyise. Ijji koo kun ifa gurguddaa yookiis immoo an akka moobaayilii kana naan laaluu hin danda'u ture. Waraqaa laaluu hin danda'u. Itti siqee barreessuu hin danda'u ture. Ammamiif? Naannoo waggaa 6 oliiti. Eshi. Hinna waraana keessaa waraqaa waggaan dubbisuusi.
amma eengedda bishaan gastaawusii asii qabannee fuula koo dhiqadheen dhukkuboonni ijaan argamanis kan hin argamnes xurii kana wajjiniin narraatii baduu qabda irraa kaastee jedheen dhiqadheetanii gastaawusii bakka ciisaan galee achi isaan booda akka carraa bakka ciisichaa fooqii irra nagahee ture isa hoggaan ampoolitti siqu keessaatii na gubuu jammare ijuma koo kana na waraanuu jammare ampoolii kana ta'inna dheetan irraanfadhee naa cufaa dheen ampoolii sanarraa aamsadheetan rafe ergasiiti humaan ittiin dhagaamne as jalan taa'e bakka sana taa'eetan laayitii kana yoggaan ilaalu ija koo irratti garmalee ife dura keessa koo akka ba'aa wayii natti salphatee ba'aa akka nama lafa kaayee natti fakkaate isaan booda laayitiin sun hoggaan irratti ifu akkatti ilaale yoggaan ilaalu inni dura na waraanu sun hin jiru callisee mallaale bakka nan fayyee ija koo irraa dheetan yoggaan ilaalu homtuu hin jiru. Amma laayitii isa baawuzaa kana laalta waa hin jiru. Akkam barbaadetti laayitii dabalee mucaan hiriyaa kutaa qommachi jira laayitii dabalee yoggaan ilaalu homtuu hin jiru. Dura na waraana ture yoggaan laayitii ilaalu. Kan moobaayiliis. Moobaayiliis na waraana. Amma waa hin jiru. Homtuu hin jiru amma kan barbaadetti ilaalu. Bara. Prophet. Okay. Again, a miracle happened to this brother. This brother has been suffering from hemorrhoid chronically for the last 7 years still. 7 years. Yes. Okay. But he said, from the time I entered into this compound, I saw that hemorrhoid coming down daily. But now, as the prophet was praying for the congregation, that pain has gone out of me. I went to the bathroom and checked it out. And he is here with the testimonies. Let us listen more of him. Makaan keenyo. Makaan koo dheeressaa Dassaalanyi jedhama. Eessaa dhufte? Aanaa Abuunaa Gindabaratti irraa dhufe. Eeggadda innaa mooraa kana seenee kaasee asirratti nuu kadhatanii bakka isin dhukkubu qabadhaa jennaan kintaarootti narra jira. Waggaa meeqa kintaarootti? Waggaa 6. Gadi ba'ee ta'a. Isa qabadhee calliyanii reewusum calliyanii eegasiitti mana maa deemte amma immoo surma isaan narra hin jiru. Dhattee laalteetta? Laaleera. Hin jiru? Hin jiru. Waaqa waaqotaaf galata fidaa waggaa 6. Thank you.